Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoon tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoon tokko amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ዱ'a ka'ee hangoof humna isaatiin nageenya jaalalli haraara waaqayyoo isiniif yaa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaaleen jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu akkam turtan akkam yoo nageessan. Amiin eegee tiksii sassaabee sa'aatii daqiiqaa yeroo kanaa kan nugee maqaan waaqa uumaa keenyaa kan gadatamee fi kan eebbifame nuuf yaa ta'u. Akkasumas tsooma tinsaa'ee tsooma guddicha jedhamee kan beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'a keenya fudhatee bakka keenya nuuf du'ee jireenya isaa kan nuuf kenne baga geessanii kan bara naannoo geemmoo bara egereetiin irreen nu haa ga'u isiniin jechuun jaaladha. Ayyaanni akkam ture akkamiin dabarsaa jirtu na yeroo hundi isaatiiyyuu gaariidha. jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkasuma ammoo ijoolleen Ortodoks Tawaahidoo firiiwwan haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii hundi keessaniyyuu iddoo jirtaniif haala jirtan kan biyya keessaas kan biyya alaas baga nagaan geessanii baga walumaan geenya isiniin jechuun jaaladha. Iddoo fi haala jirtan keessatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hunda keessaniifiyyuu isiniin jechuun jaaladha. Isarrattiin aansuudhaan immoo viidiyoo gabaabduu wayii waan taate wayii laallee walitti deebinaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyootti wajjin hin turaay isa boodaaniyyuu deebi'ee waan waliin jenna isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo akkuma argitanidha. Yeroo hunda kana waaqa galateeffadhu mucaa tawaahidoo ta'ee dhalachuu kootitti gammachuu guddaan qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Mee viidiyoo kana ilaalchitee garuu walaloo xiqqoo ishee takka waliin jenna isiniin jechuun jaaladha. Isheenis akkas jetti mata dureen ishee jechuudha. Tawaahidoo amantaa koo ishee hangafaa kanaadhaaf abbaa koo ishee hangafaa kanaadhaaf abbaa koo Maariyaamiin malee Kiristoosiin malee hin jiru yoomuu hin dagatinaa Kiristoosiin malee yoomuu hin jiru yoomuu hin dagatinaa Kiristoosiin malee yoomuu hin jiru hin dagatinaa. Tawaahidoon haadhaa biyyasii barsiistuu jaalalaa Kiristoos jabinaan Maariyaam irraa jechuun nu barsiiste Ortodoksiini Maariyaam irraa jechuun nu barsiiste Ortodoksiini. Wangeela Maatiyoos, Wangeela Yohaannis, Faaruu Yaaredii, Baganaa Daawitii irraa jechuun nu barsiisti Ortodoks Tawaahidooni nu barsiisti Ortodoks Tawaahidooni. Nutis baay'ee carra qabeessota Ortodoksii ta'uu keenyaaf garuu immoo kan na yaaddessu obboloota keenya addunyaaf bitamanii yaaddoon koo yeroo hundumaa addunyaaf bitamanii yaaddoon koo yeroo hundumaa addunyaaf bitamanii. Shakkitoonni mee Maariyaam hin araarsituu jedhu kottatii ilaala mana dookimaasii iddoo gaa'elaa sanaa daadhiin wayinii jalaa dhumee gaafattee mucaashee gaanichis ni guutee gaa'ellis ni xumuramee bifa ajaa'ibaanii kana caala maaliree haraara kan irraa kottaa gara mana ishee daandii sirrii irraa baradhaa walumaanii nu barsiisti waa'ee Ortodoksii Tawaahidooni nu barsiistu waa'ee Ortodoksii Tawaahidooni nu barsiistu waa'ee Ortodoksii Tawaahidooni. Lakkii nu hin tuqinaa nuti yoo tuqamne lakkoofsan ni baay'ana. Lakkii nu hin tuqinaa nuti yoo tuqamne lakkoofsan ni baay'annaa. Kiristoos hin qabannee jirra humna keenya Maariyaamin qabanneerraa haadha keenya Maariyaamin qabanneerraa haadha keenya. Qulqullootas ni qabannaa fakkeenya fudhadhaa qulqulluu Gabreelii Anaaniyaa Azaariyaa Almisaa'el abiddaan kan baase kottatii baradhaa soora lubbuu keessanii. Egaa walaloon tiyas asuma irratti xumuramti. Isheenis xiqqashoodha maaliif beekee osoo hin taane dadhabduu fi cubbamtuu kanan ta'e arraba koo cubbamaa kanaan hanga viidiyoo sallaalee natti dhaga'amedha isiniin jechuun jaaladha. Yoo na dhaggeeffattanii keessatti qalbiidha yoo kan dhaggeeffattan ta'e immoo wanti nama barsiisus barumsa namaa ta'uuf achuma keessas ni jira ni arganna isiniin jechuun jaaladha. Egaa laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Walaloon asuma irratti dhumattee jirti. Fedhaa fayyuma waaqayyoo yoo ta'e faaruu tokko wajjin faarfanna isiniin jechuun jaaladha.
Ammasitti immoo isin sheer laayik godhaayi faaricha amma naqee baafadhutti isin jechuun jaaladha. Sheer gochuu hin dagatinaayi. Sinin jala hundi keessaniyyuu egaa maaliif yeroo hunda bagantaa waa hidhuu ta'e tawaa hidhuu ta'e bariisaa sayyoon ensadha maaliif jaroota kana gaafa laalu baay'ee isaanitti dhaga'ama. Viidiyicha kanarraa ammoo gaafa laaltanii garaagarummaa nu qabnu ortodoksiin maal akka taate siraatan kan barsiisudha isiniin jechuun jaaladha. Ishi faaroo gabaabduu wayiiti shingoon garuu kan faaroo gizee cuubbati kanumatu na bira jira. Isiniin jechuun jaaladha. Walumaan faarfannaa waaqayyo gooftaan na gargaaru. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan waaqayyoon tokkotti amanii haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaamii erkoo godhadhe nan faarfadha. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Fayyina Addaamii fi Beetaliyeem nagaan hundumaa fi Beetaliyeem har'aani dhalatee Beetaliyeem durboo Maariyamirraa Beetaliyeem. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Harka fuudhee kennaan Beetaliyeem mootonni sabaan Beetaliyeem. Dallaloonni keessatti Beetaliyeem achitti argamanii Beetaliyeem. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Saba keessa Israa'el Beetaliyeem kan isaaniin eegu. Beetaliyeem sirraa baajadhaan Beetaliyeem akka dubbataniif Beetaliyeem. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Ati Beetaliyeem lafaa Yihuudaa. Sirratti dhalatee fayyisaan nama hundaa. Amiin. Maqaan Waaqa uumaa keenyaa bara hanga baraatti kan eebbifamee fi holol kan jedhanuuf yaa ta'u. Egaa kennaa faaruu qabaadheetii miti agammoyyuu waaqayyoon sagalee dubbinaaf kenne nan galateeffadhaa jedheeti nan malee kennaa faaruu agasuma mara hin qabu faaruun danda'u isinin jechuun jaaladha. Sagaleen kommoyyoo isinitti guddate isinitti qallate kan dubbatame sagalee waaqayyoodha waan ta'eef iyyuu isinin jechuun jaaladha. Egaa eebbifamaa galatoomaa jiraadhaa. Lafa deemnu irratti bakka jirru irratti waaqayyo gooftaan abbaan keenya nu wajjin haa ta'u inni nu waa'ee nu haa tiksu. Mana isaa keessa illee oolonni dhufanii yeeyyoonni dhufanii mana isaa keessaa akka nu hin baasne
Maaliif waaqayyo ni danda'a waan ta'eef iyyuu inni mana isaa keessatti nu haa qusatu, nu haa eegu, nu haa tiksu. Yeroo ammaa kana yoo argitan ta'e miidiyaa adda addaatiin ijoollee baay'een kan gowwoomfamaa kan immoo yoo amantii isaanii kan ganamaa dhiisanii keessaa ba'aa jirani. Akka akkas hin gooneef immoo iyyuu waaqayyo gooftaan harka keenya qabee daandii sirriirra ishee ganamaa kan ittiin dhalanne, kan ittiin guddanne, kan ittiin har'a geenyerra. Tawaahidoodhaan akka doonuuf waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru, inni nu haa eegu siin jechuun jaalladha. Maaliif addunyaan tuni iddoo qormaataati. Wantoota baay'eedhaan attaalalamuunis ni jira, wantoota baay'eedhaanis gowwoomfamuun ni jira waan ta'eef iyyuu kanarraa immoo iyyuu abbaan keenya Amaanu'eeliin, abbummaan keenya Sillaaseen, haati teenya qulqulleettii durboo Maariyaamiin nu haa eegu siin jechuun jaalladha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naa turaa. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa siin jechuu jaalladha. Kan bara naannoo kee bara gareetiin nu haa ga'u. Ayyaana gaarii hunduma keenyaaf iyyuu yaa ta'u aada jirruuf bakka jirru keessatti siin jechuun jaalladha.